Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin haala salphaa fi haala bareeda ta'een isiniif qabadhee dhufeen jira. Akkuma beekamu chaanaalii kanarratti barumsa afaan Oromoo akkasumas afaan Ingiliffaa akkasumas warroonni afaan Amaariffaatis barachuu barbaaddan ni argattu jechuudha. Maalidhaa barumsa asirratti jalqabarraa kaasnee warroota eegaltootaaf eegallee turreeyyuu jechuudha. Akkuma beekamu ABCD irraa eegalleetoo hamma gara intermediate yookaan gara jiddu galeessaatti akka deemtan yookaan ammoo gara advanceditti akka deemtan viidiyoo hojjechaa jirraa jechuudha. Jalqabarraa kaasnee warri ABCD hin beekne ABCD irraa kaasnee jechuudha. Yeroo darbe akkuma ilaaltan viidiyoo lama hojjannee jirra. Tokko maalidhaa? Jalqabarraa ABCD kan jedhurraayi. Inni lammataa immoo konsonantii fi vaawolii kan jedhaman qubee dubbachiistuu fi dubbifamaadha. Akkasumas ammoo waa'een maalidha? Dubbachiistuudha moo dubbifamaadha kan jedhu ishee addaan baasanneetoo hamma ta'e laallee turre jechuudha. Hamma ta'e barannee turre. Amma immoo gara maalii deemnaa jechuudha. Giraamariiwwan tokko tokko immoo nu barbaachisanii jechuudha. Seerawwan tokko tokko. Asirratti akkuma ilaalaa jirtan A fi aan kan jedhu ilaalaa jirtanii asirratti kanan A fi aan kan jedhu. Kuni A fi aan maalooniif fayyadamna? Naawonii. Naawon jechuun maqaa jechuudha. Naawon jechuun maalidhaa? Maqaa jechuudha. Amma asirratti A fi aanii kana kan fayyadamnu wanta specific hin ta'in tokkoof yookaan ammoo wanta sirriitti hin beekamne tokkoof kan fayyadamnu jechuudha asirratti. Waa'ee za kan jedhamullee ni jira. Isa yeroo biraatan isinii fidaa. Garuu amma A fi aan kan jedhamu kana laalaa jechuudha. A kana maaliin fayyadamnaa? Wanti sun konsonantiidhaan yoo eegale amma fakkeenyaaf kaat jedha. Maalidhaa? Kaat kan jedhu siin tun dubbifamaadha jechuudha. Dubbifamaa yoo taate maalidhaa fayyadamna jechuudha? A tana qofa fayyadamna yookaan maal jenna jechuudha? Kaat jennaa jechuudha. Maaliif jenne? Maaliif aaniin fayyadamne? Aanii kan fayyadamnu yeroo maal ta'edha jechuudha? Jechi achi booda dhufu yookaan ammoo naawoniin yookaan ammoo maqaan itti aanee dhufu maaliin eegaluu qabaa? Dubbachiistuu yookaan ammoo vaawoliidhaan eegaluu qabaa jechuudha. Kanaaf aan aappil jedhama asirratti. Maaliif aappil hin jenne? Aappil hin jedhamu jechuudha. Maaliif yoo jenne dubbifamaadha kan itti aanee dhufuu qabu jechuudha. Amma asirratti tokkoffaa irratti ekaat jedha. Ekaat yoo jenne dubbifamaatu itti aanee dhufe okay bareeda. Dubbifama waan itti aanee dhufeef sirriidha jechuudha. Ekaat. Yoo fayyadamnu wanta tokkoof fayyadamna. Kaat yoo jennu adurree tokkoof jechuudha. Adurree tokkoof. Lama sadii fa'aa osoo hin taane kan jettu tokkollee ni agarsiisti. Tokko ta'uu agarsiisa. Ekaat. Adurree jechuuf jechuudha. Adurree kamii? Adurree eenyuu? Adurree maalii kan ta'e wanti ibsu tokko hin qabu jechuudha. Wanta specific godhu tokko hin qabu. Adurree kamuu ta'uu danda'a. Adurree qofa kan jedhu ibsaa jechuudha. Adurree meeqa? Tokko kan jedhu. Adurreen takkaas sun kam akka taate asirratti beekuu hin dandeenyu jechuudha. Okay, lammaffaa irratti immoo yoo argitan baanaanaa. Baanaanaa. Baanaanaa kan jedhu asirratti maaliif aaniif fayyadamini? Aaniif fayyadamnu. Maaliifi biin kun maalidhaa? Konsonantii waan ta'eef jechuudha. Yookaan dubbifama waan ta'eef fayyadamnaa jechuudha. Ammaan booda giraamariiwwan akkanaas hin dhibuun qabu. Yoo ta'e maal ta'uu qabaa? Konsonantii ta'uu qabaa jechuudha. Aan yoo ta'e immoo vaawolii ta'uu qabaa jechuudha. Okay. Kanaaf baanaanaa jenna. Yoo baanaanaa. Okay. Inni biraa immoo aan kan jedhu kana aan. Aan irratti aansee kan dhufe maalidhaa? Aappil kan jedhudha. Aappil kan jedhu kun maalirraa eegalaa? Naawoniin kun jechuudha. Dubbachiistuu irraa eegala. Dubbachiistuu irraa waan eegaluuf maal goonaa? Aan aappil jennaa jechuudha. Aan aappil. Akkanatti goonaa jechuudha. Okay, bareeda. Eshi itti aan immoo yoo ilaaltan asirratti maalidha? Ebooyi jedha. Ebooyi kan jedhu kanarratti illee kan irratti aanee dhufe maalidhaa? Biidha. Biin ammoo maalidha? Dubbifama yookaan konsonantii isa jennudha. Kanaafuu ebooyi. Ebooyi jenna malee aan booyi hin jennu jechuudha. Okay, asirratti immoo irra deebinee maalidhaa? Aan eeg. Maaliifii iintuun dubbachiistuu waan taateef jechuudha. Aan eeg. Baay'ee wanta nama dhibuu mitu wanta keessa wanta sirriitti isin barbaachisu yeroo biraa inni ilaalla. Kana garuu beezikidha. Aan kan jedhamu
wantoonni irraa barachuu qabdan keessaa beezikiiwwan kunniin. Okay. Kun immoo ilaala amma asirratti fakkeenya biraa jechuudha. Asirratti maal jenna akkuma baranne a book, a park, an umbrella. Maaliif an umbrella jenne asirratti yuun tun dubbachiistuu waan taateef jechuudha. An elephant. Asirratti illee an kan jenne dhaan waan eegaluuf yookaan vaawoliidhaan waan eegaluuf jechuudha. A doctor. Asirratti immoo doktora dhaan eegalaa dubbifamaadha. Asirratti ammoo an orange jedha. An orange. An orange jedha. Kanaa jechuudha. Akkanatti adda baafachuu ni dandeessan. Wanta jeneraal ta'e isinitti hima amma asirratti. Yoo ta'e jechi isatti aanee dhufu sun maal ta'uu qaba jechuudha? Dubbifamaa ta'uu qaba. Akkuma kanaa jechuudha. Akkuma eekaat jedhu kanaa. Aan yoo ta'e immoo jechi itti aanee dhufu sun maalirraa eegaluu qaba? Dubbachiisturraa eegaluu qaba. Isin rakkisa jedheen yaadu. Mee isinii galeera komentii irratti naaf barreessaa. Kanumaa jechuudha. Viidiyoowwan itti fufnaa yaada keessan mee nu barreessaa akkam akka isinii ta'uu akka barbaaddan yaada keessan barreessuun hin irraanfatinaa. Subscribe immoo warreen godhin subscribe godhaa jechuudha. Warreen onlaayiniidhaan barachuu barbaadan illee nu dubbisaa. Kanumaa ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa fayyaa nuuf ta'a.